Yoyya harka fuuni kabajamtoota ilmaan Oromoo jirtu akkam nagaa keessanii bakkum jirtanii nageenyi isinii faata jechaa guyyaa har'aas qophii ajaa'ibaa qophii ittiin bohaartan irraa barattan isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Warroon nagadhaa chaanaal YouTube keenya subscribe godhin subscribe share like godhaa isin jecha gara qophii keenyatti isin dabarsaa na faana tura. Mootoo birrii meeqa arganna laata? Ilaamee ammallee fixadhe jedha. Argite las jette ijoollee akkasiitu warra nama digrii qabu nama argite qabsoo keessa ture nama mana hidhaallee ture itti taphatan irraa waraaban ila akka jedhu ilaamee mootummaanoo birrii magaazenatti siniin naqa jedhanii birrii meeqa argattani lakki homaan qabnu barsu buniin qabu ilaame anammallee fixadhe yoo dhumne akkamitti isinitti dabalam ilaame waraanaan isin marsiifna waraana naannoo Oromiyaatiin isin marsiifna nan alamma miti bar waggaa tokko dura kan nagayeettan kolfaa ture nan du'an jedhe ila waraanaan isin marsiifna akka isin immoo argite garaantii nam tokko isinitti hin buune garaantii isinii kenninaa jedhe ofiifuu garaantii dhabee OPDO'n takka uummata Oromootiif taatee hin beektu ammas bilxiginnaa itti eega dhalatte asis uummata Oromootiif taatu hin taatu hanga isiin uummata Oromoo irraa kaatutti ammoo uummanni Oromoo nagaan hin jiraatu waan ta'eef mee waa'ee OPDO bilxiginnaa yeroo ammaa irra jirtu ilaalchise waan Ali yookaan Caffee Raames jedhu dhageenye waliin deebinaa nafaana tura. دامت أورمون أشخاصير تو بتمتوت خليلاس تجري دا في الجماعة تريتو أرنا فتنيا في الجماعة جر أوبيديون إرجمتو دارمي إرجمود أدابم ورا إرجنود أفتلوتو ولك أبمي أوبيديوت خليلاس برتي بلف ورا إرجتشود أفتو ورا إرجن هاي عمله إمبين ورا قتاجين قتاو ورا ديمي أجيس warra kana Tigreen filtee maqaa OPDO'ti wali qabdee Oromootti wabbaasaa dhaatu warruma sanin maasii naftanyaan seentee akka Tigreen goote sanitti itti faayidaa waadhaa jirti jechuudha warruma sanii naftanyaan dhuftee bakka Tigreedhaa buutee ergattee Oromoodhaan fixaadhaa jirti laal jala keenya giruuppii OPDO jantana giruuppii bitamtootaa kana bariikaansaa garee xittillayyoodhaa jechuudha garee xittillayyoo namaa ergamuudhaaf rabbiin uumee jechuudha hiikaansi xittillayyoodha jarri kun kalee xittillayyoo TPLF turan xittillayyoo olaantummaa Tigraay Oromoo irratti eeguudhaaf amata 29 dalayde OPDO'n olaantummaa Tigraay uummata Oromoo irratti eeguudhaaf Oromoo billeessanii Oromoo saamanii Tigraay sooromsuu Tigraay guddisuu كان وني صار إرتي جارمني أمد دمي في سجل دلقادات ترون جرخون لينجين إنسان قبل لينجي إرجمودات لينجين إنسان قبل لينجي سبخ حسابان أجيسودات لينجين إنسان قبل لينجي أمة بكبونا جام باللي سودات الراس سنمت فوفني ونجي جيرما جراته والرئيسان إرجتشادات تري جيران هنودا والرئيسان إرجتشادات خليه أولانتم ما تجري إيجود أفي أمة Oromoo dhaafitaa turte OPDO'n arraantana olaantummaa Amaaraa eeguudhaaf ummata Oromoo dhaafitaa jirti haganuma laal dubbiin haganuma wanni namni keenya beekuu qabu jarri kun eenyu jarri kun warra kalee olaantummaa Tigreedhaa Oromoo irratti eegsisuudhaaf Oromoo mataa ol qabatte mataa keessa dhawaadhaa maal abbaa keetii barbaadda jarri kun bar hoggana keetii jarri kun bar mootii keenya jala bultaa jalatti hin bultu متى فجأة ورا توري كم ديدم سجل أما سوني قد أجرن هجوم إساني exact the same هجوم إساني سن اتبوبني أما سنفتني أداف إرجمني أورمورت ترا وتشاجرن ورين دران سوبمي لكي بدأدينا
badhaadhinni kun ka Oromooti. Abiy Ahmediin kun Oromoodha. Oromoof dhaabbata dogoggoraan jettan. Reefu gurbaa tokko maxxanse waraana mootummaa Abiy. An Oromoodha. Oromiyaa keessattiin dhaladhe. Oromoorraa nyaadhee guddadhe. Amma waraana mootummaa kanaatiin ture garuu ummataan harkasarraa nyaadhee ummata na guddisee asiin nagee ummata Oromootti qawween dhahu dubbii tana sheer godhaa waliin naagaa jeeti suuraa isaatii wajjiin maxxanse. Arra kakkasaa waraana Abiy keessa meeqaa jira Oromoon? Kakkasaa gurbaa sallaala suuraa isaa maxxanseen jira. Oromoo hunda biraan naagaadha. An Oromoodha. Akkamittiin ummata keeyyatti qawwee dhawaa. Jarri kun na leenjiseeti ummata kee fixi jedhiin erganii an garuu ummata koon fixuu jeeti sheer godhaa waliin naagaa jee maxxanse.